dhiiga istihaadaa. Dhiigni istihaadaa maalidha? Dubartoota irraa yeroo akkamitti argamuu danda'a? Dubartiin dhiigni kun irraa argame maal gochuu qabdi? Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaalaa sirriitti dubartoonni keessattuu dhaggeeffadhaa dabaafadhaa. Dubartoota muslimaa birootiifis dabarsaatiin akka wanta kanarraa of eegan akka sirriitti baratan taasisaatiin dirqama islaamummaa keessan bahaasiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiiga istihaadaa. Dhiigni istihaadaa yaa'u dhiiga sababa rakkoolee garagaraatiif dubartoota irraa argamuudha. Sababa rakkoodhaaf dubartii irraa argamuudha malee dhiiga uumamaa akka dhiiga haydiitii mitii jechuu. Dhiigni haydii akkuma dubbanne dhiiga uumamaati. Damuu jibillatiin wa xabiicatiin dhiiga uumamaatiin. Garuu dhiigni istihaadaa kun sababa rakkoo garagaraatiif jecha sababaa keessattuu gadaamessaa naannoo gadaamessaatti rakkoon garagaraa uumamuu irraa kaka'e akkasuma dhiiticha sheexanaa irraa kaka'e wantoota garagaraa sababaaleen ittiin dhufu kanneen irraa kan ka'een dubartii irraa argameetiin yaa'uu danda'a jechuu malee dhiigni istihaadaadha dhiiga uumamaan dubartoota irraa argamuu miti jechuu. Mallattoo dhiiga istihaadaa. Dhiigni istihaadaa kun mallattoo akkamii qaba? Mallattoo maaliitiin beekuu dandeessi dubartiin takka? Dhiigni istihaadaadha mallattoon isaa tokkoffaa dhiigichi kun dhiiga diimaadha. Bayyoo yaadattan barnoota haydii keessatti dhiigni haydiidha dhiiga diimaa osoo hin taane gurraachin of keessaa qabaa jenne. Dhiiga gurraacha diiminallee of keessatti makatee jiru dhiiga akkasiiti jenne. Dhiigni istihaadaa garuu dhiiga diimaadha. Lammaffaa dhiigni istihaadaa dhiiga qal'aadha. Garuu dhiigni haydiidha dhiiga furdaadha. Dhiiga furdaa jajjabaadha jechuu. Akkasumas dhiigni istihaadaadha dhiiga hafuura hin qabne hin xiraa'u. Garuu dhiigni haydiidha hafuura qaba ni xiraaha jechuu. Garaagarummaa dhiigota kanneen lamaan akkanatti adda baaftaniitiin beekuu qabdanii. Haala dubartoota. Dubartoonni dhiiga istihaadaa kanaan wal qabatee haala sadii qabdii jedhan ulamaa'iini. Tokkoffaan haalli dubartootaa keessanii tokkoffaan maalidha? Dubartii aadaa qabdu. Dubartii aadaa qabdu kan jedhamu maalidha? Dubartii takka istihaadaadhaan tuqamuu isiitiin duratti aadaa beekamaa ta'e kan qabduudha yoo ta'edha jedhani. Kana jechuun dubartiin takka ji'a keessatti haydiin guyyaa dhaabbataa itti dhufu qaba. Fakkeenya ji'a keessatti haydiin yoomirraa ga yoomiitti dhufa? Fakkeenya guyyaa 20 kaasee hanga yoomiitti itti dhufaa jennu hanga guyyaa 27tti. Guyyaa 20 kaasee hanga guyyaa 27tti irra tura fakkeenyaaf. Dubartiin akkanatti haydiin irra turu ka aadaa guyyaa 20 kaasee hanga 27 irra turuu kana qabdu dubartiin akkana yoo dhiigni guyyaa kanarra dabalee ka dhufu ta'e dhiiga istihaadaa jettiin haga guyyaa 20 kaasee haga 27 haydii gooteetiin akka haydiitti ilaaltee mallattoon qulqullinaa yoo itti dhufe dhiqatteetiin salaatallee soomallee eegalti. Guyyaa 27 booda dhiigni yeroo biraatti yoo argamee dhufe akka tasaa dhiigni guyyaa 27 booda argameeti yoo ka dhufu ta'e dhiiga istihaadaa jedhama. Salaatas soomas ni soomti salaatallee ni salaatti jechuu. Akkuma dubartiin qulqulluun dalagdutti dalaguu qabdi. Tun dubartii akkamiitii fi dubartii aadaa beekamaa ta'e aadaa dhaabbataa ta'e qabduufi jechuu. Fakkeenya kana wajjin irra deddeebi'aatiin dhaggeeffadhaa hubadhaa. Haalli lammaffaan dubartii dhiiga addaan baaftee beekuu dandeessuudha. Dubartii aadaa dhaabbataa hin qabne garuu dhiiga isii addaan baaftee beekuu dandeessi. Dubartii tana haala lammaffaa kana keessa dubartiin takka yeroo garii dhiigni guyyaa 20 kaasee hanga yoomiitti itti dhufa? Guyyaa 20 kaasee hanga fakkeenya guyyaa 27 haa jennu. Ji'a tokko keessatti ji'a wayii fakkeenya guyyaa ganaa irra tura. Ji'a garii keessatti ammoo guyyaa gamii irra tura? Guyyaa 10 kaasee guyyaa 10 akka lakkoofsa biyya keenyaatti fakkeenya guyyaa 10 kaasee hanga guyyaa 17 irra tura. Haalli isii olii gad jijjiiramaadha. Aadaa dhaabbataa hin qabdu. Dubartii akkanaa yoo taate garuu dubartiin tun maal dandeettii akkamii qabdi? Dandeettii dhiiga addaan baaftee beekuu qabdi. Mallattoon dhiiga kanaa dhiiga kana.
mallattoon dhiiga kana jettee dhiigota kanneen lama addaan baaftee beekuu dandeessi. Dubartiin akkana maal gooti? Dhiigichi yoo mallattoo dhiiga haydii agarsiise dhiiga haydiiti jettee salaatallee soomallee dhiisti. Akkasuma wantoota dhorkamaa ta'e dhaabdi. Garuu dubartiin mallattoo kana agarsiisuu dhabe, mallattoo dhiiga haydii agarsiisuu dhabe, mallattoo dhiiga istihaabaadhaa agarsiise salaatallee soomallee akkasuma wantoota dhorkamaa ta'an ni dalagdi jechuudha. Wantoota dubartii haydii qabuuf dhorkamaa ta'e ni dalagdi. Dubartiin mallattoo dhiiga istihaabaadhaa irraa argame jechuudha. Kanaaf mallattoodhaan akkasumas dhiigni kun dhiiga kana jetteetiin mallattoo isaatiin addaan baasuu yoo kan dandeessu ta'e mallattoo isaatiin adda baastee akkasitti dalagdi jechuudha. Haalli lammaffaan haala kana. Haalli sadaffaan dubartii aadaa dhaabbataallee hin qabne akkasumas mallattoo ittiin dhiigota kanneen adda baastullee hin beekne. Dubartii akkasii yoo taate, dubartii akkanaa yoo taate maal gochuu qabdi? Dubartii akkanaa yoo taate ulamaa'iin maal gooti jedhanii gaaliba yookaan afreejiidhaan ilaaltii jedhani. Afreejiin dubartoota dhiigni haydiidha kan isaan irra turu guyyaa 6 yookaan 7. Guyyoota kana guyyoonni baay'een dhiigni haydii irra turu dubartoota. Guyyoota 6 hanga 7, guyyoota 6 yookaan guyyoota 7 maal jettee ilaalti? Dhiiga haydiitii jettee ilaalti. Guyyoota 6 yookaan guyyoota 7 dhiiga haydiitii jettee ilaalti. Guyyoota 6 yookaan guyyoota 7 irra ka dabalee dhufe dhiiga istihaabaati jettee salaatallee soomallee eegaltii jechuudha. Maaliin adda baafti? Guyyoota 6 yookaan guyyoota 7 irra ka dabalee dhufeen adda baasuu qabdi jechuudha. Guyyoota 6 yookaan guyyoota 7 booda dhiiga dhufeen istihaabaa jettee ilaalti. Guyyoota 6 fi 7 keessatti ammoo dhiiga haydiiti jettee salaatallee soomallee dhiifti. Guyyoota 6 fi 7 booda ammoo itti deebitii jechuudha. Kana fakkaata haalli sadaffaan. Akkasii haalota kanneen fayyadamaa dubartiin takka istihaabaa wajjin deemuu dandeessi jedhan ulamaa'iin. Maaltu eeyyamamaaf? Dubartiin dhiigni istihaabaa kun irraa argame maaltu eeyyamamaaf? Maaltu dhorkamaaf? Maal dalaguu dandeessi? Dubartiin qulqullina qabduu fi dubartiin istihaabaan irraa argame garaagarummaa hin qaban. Tokkuma. Jarri lachuu tokkuma. Garuu waan tokko qofa keessa garaagarummaa qaban. Waan tokko qofa keessatti garaagarummaa qaban. Inshaallah wanta tokkochaa kana qalama irra isinii maree jira sirriitti xiinxallaa. Dubartiin dhiigni istihaabaa irraa argame wanta dubartiin qulqullina qabdu dalaguu dandeessu hunda ni dalaguu dandeessi. Waan tokko malee. Innis maali? Ulamaan akka ibsanitti dubartiin dhiigni istihaabaadhaa irraa argame yeroon isiin wuduu'a gooteetiin salaatuu qabdu yeroo sa'aatiin salaataa sun seenetti jedhan. Fakkeenya salaanni zuhrii yeroo azaanametti, salaanni zuhrii fakkeenya sa'a 6 fi walakkatti azaanamaa jennu. Sa'a 6 fi walakka. Sa'a 6 fi walakkatti maal gooti? Wuduu'a gooteetiin salaata isii salaatuu qabdii jedhan. Yeroon isiin wuduu'a gootu yeroo kamii? Yeroo sa'aatiin salaataa seene yookaan yeroo azaaname booda irraa eegaltee wuduu'a gootii jedhan. Malee achi dura wuduu'a gochuu hin qabduu jedhan. Kanaaf garaagarummaan jiru kana qofa. Akkasii yeroon sa'aatiin salaataa isii seenetti wuduu'a gootee salaata isii san salaatti akka dhiigni isii irraa hin yaaneef, akkasii dhiigni isii irraa hin jinneef qaama saalaa isii waan ittiin shaffanuu dandeessu. Yaa'u alhamdulillah zamana kana wantoonni ittiin qaama saalaa akka dhiigni namarraa hin argamne, dhangala'aan garagaraa qaama saalaatiin akka hin baane wantootni ittiin godhan ka nama keessatti cammaqee qabu akka gadiin namarraa hin yaane wantootni dhorkan wantoota hedduutu jiru. Wantoota akkasii sanniin fayyadamtee dhiigni akka isii irraa hin yaane gooteetiin qaama saalaa isii cuuftee salaatuu qabdii jedhan. Osoo wuduu'a isii booda dhangala'aan irraa ka argamuuti dhiigni osoo ka irraa yaa'uutillee dhiibbaa irratti hin qabu jedhan ulamaa'iin. Osoo salaata keessayyuu irraa ka yaa'u ta'ee dhiibbaa irraan hin gahuu jedhan. Akkaataa mamma shari'aan jedhe kanaan qofaan yoo ka dalagdee salaattu ta'e wanti achi booda argame dhiibbaa hin qabu jedhan. Kana wanti dhiigiyaa istihaabaatiin wal qabatu dubartoota yeroo baay'ee wanti kun ni dhibaa. Inshaallah sirriitti dhaggeeffadhaatti adda baafadhaa. Dubartoota birootiifis dabarsaa isiniin jedha. Waa'ee dhiiga haydiillee barsiifamee jira. Inshaallah barnoota itti deebi'aatiin dhaggeeffadhaa. Inshaallah kutaa ittaanu keessatti waa'ee dhiiga daataa yookaan dhiiga dahumsaa Amaariffaan yeewalii damka jedhamu waa'ee isaa ilaallaa. Rabbi khayri irratti wal nu haa agarsiisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Diini keessan sirriitti baradhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.